waaqayyoon haa kadhaa. Guyyaan beellama kiyyaa har'a deebi'ee hospitaala seenaa. Egaa waaqayyoon haa kadhaa. Ani biyya kana erga dhufe ganaa ji'a afran kana keessatti gubaa baay'ee argee bakka jireenyi hundati yaa ol taateerti dhugaa waaqayyoon asiin jedhe asiin hona asiin jedhe asiin ani namnillee nama baareen beeku maal waaqayyoon haa kadhaa Oromooti ya dhugaa bakka waaqayyo si hamaaru naan jaa maalu dhugaa waaqa jiraata keessi kiyya baay'ee sodaateera maaliif akka ta'e hin beeku baay'ee natti ulfaate. Mee waaqayyo manaa kadhaa beellamni kiyyaa har'aa maal akka isaan naan jedhan hin beeku kiniini qoricha fayyadamaa ture qorichi na harkaa dhumateera qorichi dhumannaan na dhukkubaa jira dura qoricha fayyadamu san xiqqoomaan jedhu ture amma dhukkubbiinis deebi'ee na dhukkubaera ani maal akka godhu hin beeku malas wallaaleera mallis na harkaa baddeetti. Mee akkuma amantaa keessaniiti hundumti keessanii mee waaqayyo manaa kadhaa rabbii jedhaati dhugaa waaqayyo si hamaaru naan jedhame barri jireenyaa kee milkaa'u naan jedha maaliif akka milkaa'ina na oogeen beekun erga hojii dhiisee ji'a lama guuteera erga manatti deebi'ee ji'a lama guuteera ji'a lamaan kana keessa haati xiyya abbaan kee na bira jiraataniiti miti dhugaa baay'ee jira biyya ormaa kana keessatti egaa Oromooti jalakki waaqayyo manaa kadhaa dhugaa. Maaliif akka ta'e hin beeku natti ulfaateera barri kun. Nagaa namaaf kennuu kan danda'u fayyaa namaaf kennuu kan danda'u rabbi qofadha jechaadha. Namni keessa namaa otoo hin taane gubbaa namaa ilaaleeti nama tilmaamee waa tokko namaan jechuu danda'a. Waaqayyo garuu keessa namaa ilaala malee gubbaa namaa miti. Waanuma tokkoyyuu namaa gochuu yoo dadhabne afaan keenyanii dubbannee nama madeessuun gaarummaa hin qabu jechaadha. Nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaan keessan gadi hin irratini waaqayyo fayyaaf nagaa guddaa isiniif haa kennu isiniin jechuun jaaladha obboloota koo sababni isaayyuu namni qabeenya qabaatee nagaa hin qabu yoo ta'e yoo dhukkubsataa ta'e uma bu'aa hin qabu jechaadha. Namoonni baay'een amma biyyoota gurguddatan keessatti nuti kan argaa oollu qabeenya qabu waan hundumaan guutuudha garuu nagaa hin qaban jechaadha fayyaa isaanitti irruudha isaan kun boqonnaa hin qaban jechaadha yeroo hundumayyuu yoo laalle nuti garuu nagaa qabna kanaaf qabeenya tokko hojjetanii bira ga'uu danda'u garuu fayyaaf nagaa namni hojjetee fiduu hin danda'u maallaqaan illee fiduu hin danda'u jechaadha. Kanaaf waaqayyo nagaa keenya nutti hin hir'isini. Har'a dhaamsa obboleettii keenya Gannati fidee dhufeetiin jira sin jira viidiyoo kana laayik godhaa waliif illee sheer godhaa isiniin jedha obboloota koo na jajjabeessaa maatii keenya immoo kan hin taane haara kan dhuftanii sabskiraayib gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaadha. Kana isiniin jedha yaada qabdan immoo hunduma isaayyuu saanduqa yaadaa keessa kaa'aa jedha qeeqas jajjabinas haa ta'u waan hundumayyuu ani na fudhachuudhaaf immoo qophooftuudha isiniin jedha obboloota koo namni yaada isa keessa jiru ibsata gaafa haasa'u tariitu jechaadha akkaataan itti yaade kun anaaf sirrii ta'uu danda'a garuu isiniif sirrii ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef namni immoo otoo hin beekin dogoggoruus danda'a kanaaf dogoggora jiru. Saanduqa yaadaa keessa naaf kaasiniin jechuun jaalladha gara yaada kootitti yeroon darbu genniin dhukkubsattee dhukkuba ishii akka ishiin dhukkubsattee mana yaalaa deemaa turte hundumti keenya iyyuu hin beekna qoricha fudhattee beellamaan jechaadha kan ishiin mana yaalarraa galtee amma immoo qoricha ishiillee xumurtee jirti beellama mana yaalatti deebuudhaaf jirti. Qoricha ishii erga xumurtee dhukkubsachaa akka jirtu dhukkubni ishiillee akka itti deebi'e baay'eellee sodaachaa akka jirtu jechaadha fuula tiktokii ishiirratti gadi lakkistee jirti. Egaa obboloota koo namoonni baay'een koomentii ishii jala deemanii wantoota baay'ee yaada baay'ee baqa yaada fokkisaa jechoota arrabaa baqa maallaqa keenya sobdee guurrattee waan akkas akkasii jedhuun jechaadha. Keessa namaa kan beeku waaqayyoodha sobdees haa ta'u namni sobee to'i dhukkuba ofirratti farrisa jedhee to'i yaadu jechaadha sababni isaayyuu namni eenyumtiyyuu dhukkuba ofiin yaadu jechaadha maaliif mucayyoon kun fayyaa yoo qabaatte qarshii kana hojjettee fiduu dandeessi jechaadha garuuti namoonni jechaadha akkasumatti callistanii jecha obboloota keessanitti darbachaa ooltanii otoo arraba keessaniif of eeggannoo gootanii baay'ee barbaachisaadha jechaadha maaliif namni jecha namatti darbaturraa otoo nama harige uleedhaan nama reebee wayya jechaadha maaliif namni sun rakkina keessa jiru dhugumaan dhukkubsattees haa ta'u mucayyoon kun dhukkubsachuudhaas abaattu
haala ishiin keessa jirtu sana warra naannoo ishii iddoo ishiin jirtu jiranii fi waaqayyo uumaa ishiitii fi ishii qofatu jira jechaadha. Yoo dandeenye wanta ishiin nu gaafatte gochuu fi qabna malee ishee arrabsuu hin dandeenyu jechaadha, hin qabnus jechaadha. Mucayyoon kun iyyuu immoo na gargaara jechaa hin jirtu jechaadha. Maallaqa kan ishiin jechaa jirtu waaqayyo uumaa keessan naaf kadhadha adaraa akka amantii keessanitti ani baay'ee sodaadhe qoricha kana xumurraanii na dhukkubee mana yaalattis beellamni koo ga'eera mana yaalatti deebi'an jira garuu baay'ee sodaadhe namni illee na habaaree hin beeku carraan koo maaliif akka akkas ta'e illee hin beeku samuuna darbes immoo waaqayyo hin jiru jettee turte jechaadha. Namni gaafa abdii kutate waaqayyo hin jiru bira darbee lubbuu isaarratti iyyuu murteesse lubbuu isaayyuu dabarsee of ajjeesuu danda'a. Mucayyoon kun wanti ishiin dubbachaa turte ofillee nan ajjeesa jedheetan biyya namaa keessatti bakki itti of ajjeesan hin jiru bakka itti of ajjeesuun dhabee biyyi namaa kun natti ammaate biyya namaa kana keessatti biyya lafaarra jiraachuu jibbeeraa jette jechaadha. Mucayyoon kun waan akkana hin dubbattu jechaadha. Yeroo gara Joordaan jirtu garuu gara Dubaay kana arge darbitee mucayyoo kana ishiidha gammadu hani argeen beeku jechaadha. Maaliif namni dogoggoruu danda'a nama foon uffatee jiru tokko ta'ee to'i kan dogoggoruu hin dandeenye rabbi tokkicha isa foon nuffanne sanadha jechaadha. Kanaafiyyuu obboloota koo yaada hin taane adaraa keessanii obboloota keessan kamiifiyyuu jechaadha hin kennina adaraa keessan isa callisaa ta'u bira darbaa isheen jira obboloota koo dirqama hin qabdani. Jechaan nama xuqurraa adaraa keessan of eeggadha. Mucayyoon kun dhukkubsachaa jirti. Dhukkuba ishee irratti immoo isin gaafa arrabsitanii dhaxxanii waan tokko gaafa jettaniini xiinsammuu mucayyoo kanallee tuqamuu danda'a jechaadha. Namni gaafa du'e walii boo'urraa otoo jiru jechaadha. Yaada walii bakka xiinsammuu nama ofii walii eeguun baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Maaliif karaa baay'eedhaan itti duulamaa ture. Tarii mucayyoon kun balleessaa qabaachuu dandeessaa balleessitu bakka namni kamiyyuu hin balleessa jechaadha. Garuu adaraa keessa wanta goone hunduma saayyuu jechaadha. Wanta arraba keenya dubbanne gocha keenya hunduma saayyuu guyyaa tokko jechaadha. Guyyaa qiyyaamatti yookiis immoo guyyaa jechaadha. Guyyaa firdiitti fuula waaqayyo uumaa keenya dura dhaabannee wanta goone hunduma isaa jecha keenyaafis hojii keenyaafis itti gaafatamuun keenya in oolu waan ta'eef har'a yeroo waan tokko dubbannu har'a yeroo wanta tokko namarrattis hojjennus haa ta'u waanuma kamirrattiyyuu guyyaa booddeetti jechaadha. Guyyaa booddeetti lubbuu keenyaaf maal kudhaamannee jirra jenneetoo ilaaluu qabna sinin jedha obboloota koo. Kanaaf obboleetti keessan irratti adaraa keessanii warri na dhageessu yoo ta'e warri inna jala jirtani adaraa keessan jechaadha. Mucayyoo kanarratti jecha hin darbatinaadha. Sinin ta'u bakka jecha sin keessa jiru wajjin wali fudhatu yoo ta'e dhiisaa bira darbaa jechaadha. Uma isinitti taafu nama dubbattanii miidhuurraa isinitti irrachuu wayyaa isinitti bakka wanti godhi isiniin jedhe isinitti tolu garuu nama biraa hin miidha yoo ta'e dhiisaa darbaa jechaadha. Rabbiin keessanii walitti hin bu'ina adaraa keessanii. Namni waan gaaris yoo hojjete waan gaaris yoo hojjechuu baate mataa isaatiif ta'a malee nama biraatiif hin ta'u isiniin jedha. Kanaafiyyuu jecha keessan mucayyoo kanarraa deebisaadha. Adaraa keessanii akka uumaa keessaniitti immoo akka amantaa keessaniitti jechaadha. Waaqayyoon kadhadhaaf jechaadha. Mucayyoon kun asobdus dhugaa isaa dubbattu gizee rakkatte keessatti rabbiin hin jiru jettee bakka ishiin rakkattee jette waan ta'eef yeroo sanatti lubbuu ishiyyuu balleessuu dandeessi. Namni immoo rabbi irratti waan tokko jedhee to'i deebi'ee gaabbiyyoo galee akka keenya otoo hin taane rabbi ichaadha isa kaleessa isaa isanii jecha inni dubbate otoo hin taane arra isaarra dhaabateeti yaada garaa isaa gaafa jijjiirrate nama sanatti araarama jechaadha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessanii waaqayyoon kadhadhaadhaa fi mucayyoon kun bakka yeroo nuti gola namaa keessatti ijoollonni keenya dararamtu yeroo biiroo keessatti ijoolleen keenya dararamtu kallattii hunduma keessatti iyyuu ijoollee keenya gargaaraa turte. Mucayyoon kun oolmaa nurraa qabdi. Mucayyoo kanaaf dhugaa rabbii kun hin malu jechaadha. Na baay'ee tokko nama rarte mimmaashii ilaalee jechaadha yeroo ishiin mimmaashii dhangalaastu. Kanaaf waaqayyoon kadhadhaafiidha. Waaqayyoo ishee haa fayyisu. Waaqayyoo nagaa guututti ishee haa deebisu. Hojii isheetti illee ishee haa deebisu isiniin jedha obboloota koo. Kanarraan kanaaf immoo obboloota koo adaraa keessan lafa jirtanitti jechaadha. Hojii keessa yeroo hojjettanis haa ta'u haala kam keessatti iyyuu sinani karaa kiyyaa isiniif qabu yeroo isinitti tolee jiru keessatti yeroo fayyaa qabdan keessatti jechaadha. Adaraa keessanii akkuma amantaa keessanitti amantaa kamiyyuu
haa ta'u jechaadha. Amantii qabda sanaani gara amantii keessanitti jabaadha. Uumaa keessan hin dagatina. Waan sanitti tole waan uffattanii waan quuftaniif jechaadha. Borutti waan hamaan tokko akka isinirra ga'uu danda'u yaadadhaati isiniin jedha. Kanaaf sammuu keessanii isin dhiphisina. Keessumaa ijoolleen keenya biyya namaa keessa jirtanii gaafa dhukkubsattanii karaa irratti haftu. Gaafa dhukkubsattan biyya namaatti saree isin nyaatti. Gola namaa keessatti yoo dhukkubsattanii kaatoo Banadoli yookas immoo kiriinii mataa fudhadhaatu hojjedha isiniin jedhu malee hundi isiniif na'uu hin danda'a waan ta'eef jechaadha. Jireenya keessanii fayyummaa keessanii fi waan sammuu keessanii hol ta'e irratti of hin cinqinaadha. Waan dandeessan qofa hojjedhaadha. Waan hin dandeenye immoo Rabbitti dabarsaa kennaadha. Hojjettanii yoo isinii milkaa'uu dide kaayyoon keessan galma yoo isinii ga'uu baate of hin cinqinaa. Nama jiraatutu nama fayyaa qabutu hojjetatee ta'ii waan kami birayyuu jechaadha. Garuuti wanta darbeen wanta walitti isinii dhufuu dideen of dhiphiftu yoo ta'e jechaadha. Dhukkubarra buutu ofiifis hin taatanii nama biraatillee rakkisuu dandeessu jechaadha. Maatii keessanitti illee deebitanii ba'aa ta'uu dandeessu. Gaafa sana immoo eenyuyyuu isin hin jaalatu, eenyuyyuu isin nuffaa waaqayyotti illee hin gungumtu waan ta'eef adaraa keessan of eeggannoo godhaa. Fayyaa keessaniif isin hin jira. Viidiyoo biraatiin deebinee amma wal arginutti nagannaa turaadha. Subscribe gochuudhaan immoo na duukaa bu'aa, na jajjabeessaa. Baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabaja. Bye.